Oduu ispoortiin dorgommii tapha kubbaa miilaa garee hojjettoota mootummaa fi qaala'insa jireenyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun qaala'insi jireenyaa goolii 9 fi duwwaan dursaa jiraachuun dhagahame. Taphichi dirree hojjettoota mootummaa irratti taphatamaa kan jiru yoo ta'u qaala'insi jireenyaa dirreen ala garaagarummaa goolii hedduutiin dursaa jira jedhame. Dorgommichaan kilabiin qaala'insa jireenyaatii fi goolii jalqabaa kan lakkoofsise taphataan urjii sarara fuulduraa garichaa kan ta'e Zayitiin walitti aansee goolii 3 galchuun haatirikii hojjechuun injifannoo cululuqaa garichaaf galmeesseef gahee olaanaa baachuu danda'eera. Itti dabaluunis kiraan manaa kubbaa saamunaa mijeessee kenneef goolitti jijjiiruun garichi goolii 4 fi duwwaan akka dursu taasiseera. Kana malees boqonnaan dura daqiiqaa dabalataa keessatti xaafiin goolii miidhagduu boqqolloo mijeessee kenneef galchuun garichi goolii 5 fi duwwaan boqonnaa akka ba'u taasiseera. Boqonnaan booda goolii jalqabaa kan lakkoofse Bobaan walitti aansee goolii 2 galchuun goolii 1 immoo geejjibaaf mijeessee kennuun seenaa hojjeteera. Geejjibnis goolii 8ffaa Bobaan mijeessee kenneef galchuun injifannoo irratti injifannoo dabaluu danda'eera. Taphataan sarara gidduu Kasallii goolii qoraan mijeessee kenneef addaan itti bu'ee kan galche yoo ta'u taphichi ammallee daqiiqaa 70 irra gahee itti fufee jira. Liigaawwan afaan keessatti taphattoonni ciccimoon akka foonii fi hanqaaquu uffataa fi kanneen biroo goolii dabalataan ni galchuu jedhamanii eegamu. Gama kilabii hojjettoota mootummaatiin goolii galchuu irraa abdii kutanii gooliin dabalataa akka irratti hin galleef ofirraa ittisuuf kan itti fufan yoo ta'u gareen qaala'insa jireenyaas goolii dabalataa galchuudhaaf dhiibbaa uumaa jiraachuun dhagahame. Garichi ga'umsa kanaan itti fufnaan waancaa yookaan geeba kaasuurraa wanti isa dhorgu akka hin jirre beekamaadha jechuun kan nuuf gabaasee riippoortara keenya Afarsoo Jarjarsootiin galatooma.